Mee waan inni haasoo dhaggeeffadha. Liivii irratti, feesbuukii irratti ol bee waan haasoo dhaggeeffadha. Waan gurri kun nama dhaga'u namuma nyaatee dhugu. Nama huccuu kan namaa uffatee deemu. Namaniin boona jee gartee ammaani qeyroo ammaati jee mataa guduruu ol rarraasee akka fedhatee deemu. Beekaadha. Beekaadha bara nama beekaadha. Waan haasoo mee dhaggeeffadha. Mee dhaggeeffadha. Ilaa hagana Oromoo gowwatti beeka jechuudha. Gowwaan akkasaa kan jirre. Oromoo keessaa gowwaan isa immoo. Gowwaan Oromoo keessaa nama kana. Nama dhaloota naannoo Jimmaati. Faransa jira. Dabballee Abiy Ahmadi. Waan haasoo dhaggeeffadhaame. Oromoo amantaa kiristaanaa qabdurra jedhe. Amaara lammiidhaan dhalootaan Amaara ka amantaa Islaamaa qabuutu obboleessa nuu tahaa. Oromoo amantaa kiristaanaa qabu. Oromoo amantaa kiristaanaa hordofturra Tigree amantaa Islaamaa qabduutu nuuf obboleeyyanii. Mee karmanni deemu imala isaa laalaa mee karanni deemu. Mee obboleessa jechuun bara nama abbaan keessii dhalee bara. Nama haateetuma kanatti akka wayaatti cirtee hodhattee fitte keessuu miti. Ka abbaan keessii dhale. Ka abbaa keetii fi harmeen teessii dhalte santu obboleessa. Amaara abbaa isaatu dhale abbaa keenyaan nu dhale Amaara. Akkami obboleessa nuu ta'a. Amantii miti waan feete fudhatee haa dhufu. Amantii fudhate malee Oromummaan fudhanne. Tigreen Islaamaa hoo jiraatte. Amantii Islaamaa fudhate malee Oromummaan hin qabu hin fudhanne. Isaanii Oromoo amantaa Islaamaa qabduun isaan obboleessa taa'ame nu himame. Yoo kana taate bar paasaabooraa barbaachisu biyya Arabaa tan kuma fira ol teessee yaada biyya Arabaa cufti danteenya. Yaa biyya Islaamaati mi obboleeyyan keenya teessee yaanaa ofirraa. Yoo kana taate ba. Hai. Wii maal akka dabballeen silaa Abiy Ahmadiin qabajee eeggatu Faransaa keessaa namichi mucaa kana. Amaara amantaa Islaamaa qabu. Inni Amaara. Yoo Amaaraa fi Oromoo wal lolte immoo Amaarri Islaamaa Oromoo Islaamaa ni dhukkeessa. Amaara wajjin ni fixa. Wallaala akkanaaf keessaan qabarre. Amaarummaa lola malee Islaamummaan lolu beek. Amaarri Islaamaa sayyoo Oromoo fi Oromoon Islaamaa Oromoo fi Amaarri wal lolle. Amaarri Kiristaanaa san Amaaraa wajjin dhaabbateeti Oromoo Islaamaa dhawa. Ajjeesa. Akka fedhe godha. Kun waan hojiin garree bara. Adeemsa keessa dabarra keessa waan ijaan garre. Waan akkanaa kana haasa'utti. Waan akkanaa kana ajandeeffatee deemu jiru. Illaanuu haalli itti masgiidni itti diigamu jirus haala kana ajandaa Abiy Ahmad faadha beeka mucaan kun dabballeedha. Tigreen Islaamaa Oromoodhaan eessaa walitti Islaama? Eessaan? Tigreen Tigreedhaami? Oromoon hin dhalle. Aadaa Oromoon qabu, afaan Oromoon qabu. Eessaanii Oromoodhaaf obboleeyyan taame. Amantuma qofaaf. Amantaa saba keetii hojii qabaattee obboleeyyan godhattee hojii jiraatte maaltu gaaja, maaltu qaaja. Mee himaame? Maami ciiramtan? Hai. Haala kanaatu Oromoo keessa jira jechuudha. Wanni itti Oromoon gabrummaa lakkaawwatteef bara dheeraa kana. Namoota kanaatu nu keessa jira jechuudha. Namoota kanaa. Amaarri Islaamaa Oromoodhaaf wanta kan ta'u. Amantaa Islaamaatiin hojii qaba malee Oromummaan hojii hin qabu. Oromiyaan hojii hin qabu. Never ever forever. Kana hubadhu. Kana baradhu dura. Faransaa teessee naguma lallabin namni akkama sirraan fudhatu Oromoon hangamta akkasa Oromoo tana tuffattanis dabballoonni piippiidha. Qabsoo kana Oromoota Islaamaatu uume. Oromoota Islaamaatu biqilche. Nuti gartee numa duuna, numa cabna, numa dhiina malee Islaamni qoodan qabuu qabsoo keessatti jira jechuudha. Kuni wallaalaa ilma wallaalaati. Wallaalaadha. Akkamii qoodan qabna? Seenaatamtu Oromoota qabsoo jalqabde dagate. Eessatti arganne? Oromootamtu bilisoomee amma dura aangoo irraa gartee warra biraa gadhoorkee warri biraa aangoo irratti fi irra wal guuran. Eessatti arge? Abjuu kana waan ni hun ta'in ni hun arkanne bilisummaa sanuu.
bika kana jiru Abiy Ahmed ilma deerasaa saniin aboo masgiida kana maaliif jiide siyaasa akkamitti hojjechuu deemta jeemaan gaafanne yoo qarooma qabaate Oromoo kiristaanaatii fi Oromoo amantaa kiristaanaa qabduu fi Oromoo amantaa islaamaa qabduu walitti dira jechuu yaalii godhu tuni ergaa warra naftanyaa Abiy Ahmed faadha. Ilmaan naftanyaa kanaaf Oromoo ulamaa dhaggeeffadhaa. Ulamaa'ota Oromoo kan jirtan dhaggeeffadhaa. Amaarri Islaamaa Oromoo Islaamaatiif wanta kan ta'u amantaa wali qabna. Amantaan nu jidduu jira malee obbolummaa waliin nuun hidhamtu. Hin hidhamtu. Yommuu wal lolle inni gara Amaaraa kuta. Oromoo qofa waan akkanaa dubbataa bara. Addunyaa waan akkanaa kan hin beektu. Namni kun Islaama obboleessa kiyyaa sanyii fedhee haa ta'uuti. Obboleessa kiyyoo amantaa biraa qabaate diina kiyyaa akkana jechuun maal jechuu? Maal jechuu? Amaarri amantaa Islaamaa ogguma tokko miliyoona tokko yoo qabatee deeme hin Oromaa'u. Oromoodhaaf obboleessan ta'u. Kana gubaa gataa kun jecha wallaalaati. Inni immoo akka jiru nuuni wallaaloltoota jaa warra gartee dubbii kana sirreessee dhugaan qixa sirriitiin uummata Oromootti himu akkanaa kanaan isin hin mijjooytu nuun jedhe. Mee gaafaas baasi eegees baasi. Waan ati tartus waan Oromoon arraan tana qeeroo fi qarree nama jirtu waan nama haasa'u kana ni beeyti. Ni beeyti. Amaarri Islaama haa oolu guutuun Amaaraa yoo Islaamoyte Oromoodhaaf diina malee waan takka illee miti. Yoo ni Islaamoyte malee Oromoodhaaf foonummaa firummaa hin qabnu walitti. Hin qabnu walitti. Diina. Tigreen haga feete Islaamoytu. Oromoodhaaf Islaamoyte Tigreen jennee waan isii simannu hin qabnu. Diina. Lammii biraati. Lammii Oromoon taatu. Hin taatu. Lammiin Oromoo nama Oromoon dhalte qofa. Nama Oromoo irraa dhalate qofaatu obboleessa Oromooti. Nama haadhaa fi abbaan Oromootu obboleessa Oromooti. Nama haati Gondar abbaan Gondar Islaamaa oolus Oromoo hin ta'u. Hubadhu kana. Boru sijjeessaa bada. Ati asii kana jette malee inni immoo yoo gartee Amaaraa fi Oromoo walitti kaate haga fade imaama haa ta'u ustaaza haa ta'u Amaara ta'eetu gara Amaara isaanii deemee qawwee fuudhee Oromoo Islaamaa tana dhawa malee akka Oromoon harree wadallil immoo harreedhaa dubbatu kana hin jettu Amaarri. Hin jettu. Hin jettu. Maaliif akkana tattaaniin beenu namoota kashlabbee kanaa tana malee namni gartee dabballee isaanii ta'u namni gartee namni dhaggeeffatu nama gartee hubannoo qabu kan nama gartee nama dammaysuu danda'u kan nama gorsuu danda'u silaa'u caayaa opiidiyoon dhaqu kuni beekama. Kuni beekama. Namni caayaa opiidiyoo dhaqu nama sammuun duwwaa nama obboleessa ajjeesu nama harmeessa ajjeesu nama abbaasaa ajjeesu qarshii malee nama gartee lammiin qabne. Sabaana doonne. Kana manni achi jirus Faransaa taa'u jiru kunis isaanirraa saayilii takka. Warra kanaatu qabsoo sakaalee. Qabsoo hidhannoo kana kan sakaalee warra kanaa kana jechuudha. Warreen akkanaa kana qeeroo fi qarree dhaggeeffadhaa biyya keessaa fi alaanis bikka jirtanii dura wal'aansoon nu barbaachiftu ummata keenya dabsuu deemu. Ummata wallaanaa qarshii nyaatee gartee Abiy Ahmed amaarticha nu Oromoo isuu deemu kana never ever forever we never accepted that. Ajjeesuu qabna fixuu qabna. Haalli biraan jiru. Hin jiru. Siin naqa. Hin jiru bira. Amantaa Islaamaa olunaaf obboleessan tokko amantaa tokko yoo walitti qabaanne malee naan Oromoo inni bar bikka Islaamoo sirra yoo naa Oromoo inni jaaladha maaliif Oromoo naa ta'e jechuudha. Tuttuuxanii amantaa nagayaan teessu gara dhiigaatti deebisuudhaaf yaaliin godhina bikka jirtanii. Oromoo amantaa Islaamaa qabduu fi Oromoo amantaa Kiristaanaa qabdu. Hin guxxifatin achi walitti dha'u walitti buusuudhaaf walitti hin buutu.
Oromoon irra barattee jirti qeyroo qabdi. Qeyroon irra yoo xiqqaatte ijoolleen irra guddaan kan diploomaa hin qabne xiqqashoodha. Warri diploomaa harkaa qabu hundinuu waa'een mana haasa'u kana itti amananii fudhatu. Dura kan isa eeggatu. Amaara Islaamee immoo Oromoodhaatu obboleessa keetii adda beeka. Amaarri miliyoonni kudha yoo dhufe Islaamee. Naafumaatii miti. Amantaa Islaamaa qabaate malee obboleessa naan ta'u. Never ever forever. Impossible. No way that. Itti yaadiin kana. Akkas godheetiin qabsoo kana sakallaatti uume. Qabsoo gatan tarsiisa uummata Oromoo wal afaan deebisee jettee yaalii fagoo taate qabsoo nyaatteeti si tufti. Nyaattee si tufti. Uummata akkan tartu. Qabsoo kana gatan tarsiisuu hin dandeessu. Uummanni Oromoodhaa waa baay'ee arkee jira jechuudha. Amantaanis walitti buunee garre. Garre. 1979 keessa haala Harargee keessatti qabsoo keessatti uumame. Ani nama lubbuun jiru nama sochiisan keessaas jiru umriin xiqqaa ta'u yeroo saniif nin beeka. Haala gartee haalli san uume namni irra ni beeka jeeyyaatu. Naannoon san naannoo dhaloota kiyyaa waan taateef namni narra hin beeku. Warri narra beeku walqixa kan beenu uume hin jiru. Akka tasaatti kaafee jiru hin dhabamu garuu. Garuu haalli san haala suukanneessaadha Oromoo keessatti abaaramaati jibbama. Qabsoo hidhannoodhaa tanagayaan gurmooytee yeroo gabaabduu keessatti waraana 15,000 uummatte haala amma gurmucaan daballee PP haasoo kana kuntun keessa dhufte jechuudha. Oromoo Wallaggaa ta kiristaanaarra Amaara Islaameetu warra obboleeyyaniin tun kaate. Haalli waan amma jalqabamee hin jiran. Guraagee kiristaanaatu Oromoo kiristaanaarra nu caalaa guraagee Islaamaa. Haala kanaatu jira jechuudha. Adaroota Islaamaa kanaatu Oromoo irraas nu caala, Oromoota Wallaggaarra nu caalaa jechuudha. Oromoo sii dhalee, abbaa kee sii dhalee, dhiiga Oromooti, lafee Oromooti, isaan obboleessa keeti. Amantaa tokko wal qabaatan, amantaa Islaamaa baay'ee addunyaa kana gubbaa. Somaaleen amantaa Islaamaa qabdi. Nuuf obboleeyyanii miti. Amantaa tokko waliin qabna. Garuu akka gartee kushatikitti shanyii takkarraa dhufne jechuudha. Somaaleellee. Akka Amaara Islaamaa kanaa miti. Akkuma mucaan Amaara Islaamaatu Oromoo kiristaanarra naa obboleeyna kan jiru kana kuni wallaalummaa doofummaa ittiin lafi. Namni kana dhagee waan kana qabatee deemullee sun dhabamu dhiikkadhaa. Dhaabbadhaa. Waan kanarra dhaabbadhaa. Kuni ajandaa ilmi Minilik tumatee lafaa qabu. Abiy Ahmed. Asiin amantiirra bobba'aa, asiin masgida diigaa, asiin waan fedhan godhaa, lafa jalaan dabballee namatti oofaa, asiin abaa hojii araaramnechaa, lola itti labsaa waraana. Ogguma takka haqni jiru dhugaan jirtu saboo cubbuma tana Oromoo maaf irraa nagarre? Oromoo cubbuu tana ejjisiin agartu ilmaatu. Amma kana jibbullee ni jiru. Oromoo aannan jibbinaasi. Isii jirtu dhugaa qaliilan dubbadde. Amaara Islaamaarra Oromoo kiristaana obboleessa kiyyaa. Maaliif Oromoodhaaf Oromtichaa dhalee. Dhiiga Oromooti, lafee Oromooti. Amantaa biraa haa qabaatu. Rabbi isaan gaafata yoo gartee amantiin san kan taane taate. Ani maaliif nama Oromoon naan dhaliin, nama lafee kiyyan ta'in, nama dhiiga kiyyan ta'in wanni inni maxxanfadhuuf maal jechuuf? Meenaa himame. Hima. Akkamitti nama maxxanfama? Akkamitti? Waan hin taane takka namni yaadu. Waan fudhatama qabu tokko. Waan ogguu gartee akkanatti gartee wal bira fiddee madaalteellee wal fakkaataa tokko dubbate. Humaatii miti. Waan wal hin fakkaanne kophee miilaati jechuudha. Kophee miilaa Tigree Islaamaatu Oromoo kiristaanarra naaf obboleeyyan guuje namni kun nama du'aa bara. Nama sammuudhaan du'e. He is useless, meaningless human being. Nama gartee wanti keessa hin jiru.
Sinna kaje abba jala. Haala kana deemu jira wanni itti Oromoon gabrummaa bara dheeraatti lakkaawwatte namoota akkanaa burjaajawaa akkanaatu nu keessa jira jechuudha. Oromoon irraan tana qeerroo fi qarree ajandaa gartee kana fakkaatu na warroota gartee ajandaa kana leellisan qeerroo fi qarreen afaan buutee afaan dha'u nuti Oromoodha. Hayyee abbaa caalaa seeni baga nagaan dhufte akami baga nagaan nu dhufte gaa kota haasawatti jira haasawa nama tokkootu jira dabballee PPT inni naannoo Jimmaati Faransaa tana jira gadi baheetuma miidiyaa gubbatti feesbuukii gubbatti Oromoo kiristaanaa Wallaggaarra Amaara Islaamaatu naaf obboleeyyanii yijee haasawa gadhiisaa jira jechuudha. Kuni ajandaa warra ilmaan naftanyaati. Akkaataa ajandaa warra qabsoota nagii deemuuti. Kuni ifa ni garra. Yeroo arraa kanammoo ajandaan kuni taakkuu takka isaan itti argamsiisu. Qabsoo kana bittinneessina jedhanii fi qabsoo kana dadhabsinoo jedhaniis qabsoon fittiin dhiiftu. Fittiin dhiiftu. Caccabsitee biyya keessaa fitti malee namoota akkanaa kashlabbee ayyaalaallattuu dabeessa kanaa qabsoon fittiin dhiiftu. Bira tartee jirti. Keessaa kuttee abba jaalaa kiyya galatoomii baga dhuftee haasawaa kiyya dhaggeeffatte. Akkanaa kana fakkaatti kanaafuu qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtan warreen gartee burjaajii kanaan deemu dura dhaabbadhaati burjaajeessa. Keessaafuu dabballoota warra PPdhaa kan gartee ajandaa doomtuu gurraatti dhoqqee tanaan deemtu afaan baha. Yeroo dirree waraanaa irratti caban as deebi'aniiti alba'an jechuudha. Afaaniin alba'u jiran. Haalli kijibanii humna waraanaatiin woboo jilbiibbachiifna jedhan itti deeman jilbiibbachaa jiran. Hidhannuma geessuuf jiran malee taakkuu takka waraanni bilisummaa Oromoodhaa naannoo jirurraa hudduutuba deebi'een beeku. Taakkuu takka fuulduratti deemu jira. Irraa milkaa'aa jira. Hidhannoo irraa walitti qabachuu jira. Yeroo kana keessatti qalbiin isaanii cabte. Abdii muratan. Lolaanis akkan dandeenye harkanii jiran. As garagalanii Oromoota amantaa walitti buusuu. Haala gartee bara 1979 uumame Harargee keessatti haalatti qabsoon kun itti bittinnoofte achirraan amma taakkayyee isteeppii duraarraa eegaleetti isinitti fufa. 1979 qabsoon Oromoodhaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa eega Elemoo Qilxuu du'e boodaan waraana qabsoo hidhannoodhaa jalqaban jechuun Harargee naannoo Haroo Maayaa jedhamtu keessatti qabsoo hidhannootti fufan. Kunniti qabsoo tana uumtee yeroodhaaf muraasa xiqqoodha osuma jettuu dhawaataan guddatte jechuudha. Humna gartee Oromoodhaa ta hidhattee Somaalee wajjin loluu turte ta dargii dhooyte. Dargiin dadhabee cabee gaddeebinaan uummanni keenya Oromoo akkuma jedhu deebiitti dhufanii qabsoo kanatti makaman jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroo san I think so nama 150 qofa. Nama 150 qofa. Yeroo takkatti namni 3,000 dhufetti makama. Marsaa lammadaa itti dhufanitti makaman. Waraana Muummee Jilbee jedhan, waraana Musaa Godii jedhan namoonni beektan warri umuriidhaan jirtan dhufanii harroo bika jedhamtu sanatti hidhannoo wajjin itti makamanii waraana bilisummaa Oromoodhaa yeroo muraasa gabaabduu keessatti 15,000 lakkaa'ame jechuudha. Haalli gartee amman irraa haasa'u kuni Oromoo kiristaanaatii fi Oromoo Islaamaa wanni jedhamtu kuni yeroo sanii lafaa kaatee qabsoo akkasitti uumamte jechuudha. Waraana 15,000 ga'u haalli kun warqaa bittinneessee qabsoo akka malee godhee jechuudha. Arraas as keessa tana kajeelan gocha san waan beekaniif tana kajeelu jiran jechuudha. Yeroon sanii fi yeroon amma keessa jiru waliin madaaltu. Yeroon ammaa kun san bira taree jira.
irra jabaatee jira. Irra qarooma qaba. Irra yeroo barnootaati yeroon kun. Yeroo saayinsiiti. Oromoon barattee jirti irra. Eenyu fira isaati? Eenyu diina isaati adda beekti. Oromoodhaaf Oromoo qofa firri isaa. Asiin Tigree maarreedhaa bariyan keenya. Asiin Guraagee maarreedhaa bariyan keenya. Asiin Amaarri Islaamaa bariyan keenya. Wanni kana jaaltu. Kuni kolkolee. Oromummaa Oromoo ta'e. Garuu Tigree jibbii, Guraagee jibbii, akkasumas warreen Islaamaa bira amantaa qaban jibbii jechuu keenya miti. Akkuma jiraatanii taa jiraatanii. Garuu siyaasaa keenya keessa haalli kun dhufuu hin danda'u. Haala gartee Amaara Islaamaatu Oromoo Kiristaanarra naaf obbara jechuu kuni taasuma Oromiyaa keessatti namatti harkaanfachiisu. Taasuma. No way. No way. Change your line. Change your mind. You are crazy. Dhaabbadhu dubbii kanatti. Haalli gartee 1979 Oromoo keessatti lamada deebi'eetuma uumama. Kana hubadhu. Uumameesi kuteesi kufe lamadan deebi'u. Haalli san hin deebitu. Haala Oromoo cabsu. Silaa haalli san nutti hin uumamini yeroo Tigreen gad dhuftu walloodhaan walloo biran kottu turte jechuudha. Tigreen gaafa dargii cabsitu. Nuu ifii wal cabsee akka malee wal godhe Tigreen dhuftee seentee jechuudha. Oromoo ifii wal dha'u jirtu Tigreen dhuftee seentee isaan nu dhuunfatte. Takka dhuufuun dhiirummaa jedhama. Lama dhuufuun harrummaa waan taateef garre saniis lamadatti hin deebinu. Qabsoon kun ka Oromoodhaa uumame. Ka Oromoo bilisoomsuu fi qabsoo hidhannoo jalqabe. Qabsoon amma deemu jiru kun. Wanni itti gartee Oromoo Islaama Amaaraa nuuf futti ilaaluuf lakkoofsa Oromoodhaatu xiqqaadha. Nama dhabne. Oromoon goota hin dhabne. Hayyuun dhabne. Hin liqeeffatu hayyuu. Goota liqeeffatu. Lammii bal'oodha, lammii guddoodha, saba guddaadha gaafa Afrikaa kana gubbatti. Maaltu Amaaraa Islaamaa nutti as maka maal isaatiif nutti dhufa diinaa? Maal isaatiif nutti dhufa? Akkamitti Oromoodhaaf obboleessitaa? Bifuma tamiini amantaa Islaamaa qabaate akka Islaamaatti jiraata. Biyyuma isaa taa'ee Islaamaa ta'ee jiraatu. Oromoo keessaa maal qaba? Jiru wanti takkallee. Sanduuqa duwwaa. Nama gingilchaadhaan bishaaniin waraabajee laga dhaqe. Namni kanaafi Oromoo qeeroo fi qarreen jirtan haala ajandaa akkanaa kana Abiy Ahmadiitu ajandaa kana gaggeessaa jira. Dabballoon isaatis tanaa fi kan Faransaa jiru kunis deddeebi'ee dubbii isaa fi inni wal hin fakkaanne. Mucaan bareedaan silaa wayii beeka jedhanii nama fayyaati gulaalan. An dabballeedha waan akkanaatiin inni Oromoo jallisa jee waan akkanaa ta'e. Rabbi si haa gargaaru, Rabbi si haa fayyisu. Garuu I think no so, you are normal. No so. Dhugaa fayyaa natti fakkaattu. Mana yaalaa Islaami. Namni fayyaa ni qaanfata waan akka makeettuu kana gada amma keessa jirru kana keessatti waan nama salphisu. Nuti wal jaalanna Oromoon. Oromoo Kiristaanaatiif Oromoon Islaamaa obboleeyyanii abbaa tokkoo dhale, ilmaan abbaa tokkooti. Oromtichaa dhale, ilmaan Oromooti. Addaan hin baqaqu, addaan hin ba'u. Wanni feete jidduu seenuu hin dandeessu. Wanni feetus adda baasuu hin dandeessu. Jidduu tana shukkuumamtanii dhumina yoo gartee dhibee sammuu qabaattan gara mana yaalaa deema. Kan isin hidhamna qabsoon kana bira tartee jirti. Qabsoon isin irra tarkaanfattee jirti. Qabsoon isin irra qaroomtee jirti. Waan akka isin deemtaniin kana fittin dhiiftu. Fittin dhiiftu. Abadan. Ifittin dhiiftu. Firraa dhoorkiti. Kanaaf ifin salphisina. Oromoon bilisummaan feene ni jirti. Yoo jiraattes warra dabballoota PP warra kanaa kana jechuudha. Kana dhiisa. Oromoon fayyaa qabdu. Oromoon qulqulluun. Oromoon gartee qarshii jecha obboleeyyan isaanii hin ajjeefne. Oromoon gartee ajandaa warra Minilikan fudhatee hin bobbaane. Oromoon qulqulluun ni jirti. Warri kun walitti koottaa caayaa takkatti haa gurmoofnu. Warreen bilisoomne jiru fi warreen gartee yeroo bulchiinsi keenya ta'e jiru kana
mukatti cabsinee firaan dhorkina. Nutu Oromoo miti yoo jedha kan firaan dhorkina. Nutu Oromoo miti. Warra bilisoomne jiru abbuma fedhe haa ta'u Oromoon bilisoomte namticha jedhe diina Oromooti farra. Oromoon kana firaan dhorkuu qabdi. Qeyroo fi qarre dhaggeeffadha. Bilisummaa Oromoo argitanii jirtanii bara shanan Abiy Ahmed dhufe kun xiqqollee foolee bilisummaa mul'atte gabrummaa jabaattee garre. Gabrummaa hammachaa dhufte garre. Foolee bilisummaa harkaan jiru. Kanaaf bilisoomne yeroo lijuusanii irratti bobba'an bilisoomne akkam bilisoomin ni garsiifna. Arkuu baatu ni garsiifna. Kilaashiin fedhus, mancaan fedhus, boksiin fedhus, waqartiin fedhus ni garsiifna. Wadhaaman qabsoon kun Oromoo bilisoomsuuf qabsoon hidhannoo kun uumame malee Oromoo miidhuudhaaf hin uumamne hubadhaa kana. Akkuma namuu laaltanii garta yoo cubbuu Abiy Ahmed hin ta'in yoo warri Abiy Ahmediif ergaa deemu kan maqaa namaa buusu hin ta'in Oromoon qulqulluun sochii waraana adda bilisummaa Oromoodhaa naannoo inni qubatee dhuunfatee jiru hundatti akkuma gartanii kan beektani. Oromoo diina irraa dhoorka malee diinaa hojii bobba'ee Oromoon ajjeessu. Diinaa hojii deemee mana Oromoodhaa ibiddatti hin tuqu. Diinaa hojii deemee shamarran Oromoodhaa hin gudeetu. Hubadhaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa namoota qulqulluudha daa'imman diida Oromoodhaaf warra lubbuu isaanii uummata Oromootiif dabarsee kanneen jechuudha. Ijoollee umriin isaanii bara 20 gadiitii fi bara 20 oliitu qabsoo hidhannoo irratti hirmaatee jira. Kan silaa jireenya biraallee fedhan jireenya sila babbareedaa ittiin jiraatan kan hundaa'u gatee uummata kiyyaan